Ashamaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan neetwoorkii irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee isinitti hima dursa matarreewwan oduu. Manni murtii galmee cufus Koloneel Gammachuun fa'aa ammallee hidhaa jiraachuu abukaattoon isaanii himan. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota diinaa irratti fudhachaa jiru cimsee itti fufaa jira. Gaanfa Afrikaatti namoonni kitila 10 ol beelaaf saaxilamu Yuunaayitid Neeshin gabaaseera kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannedha. Amma oduu bal'inaan. Manni murtii galmee cufus Koloneel Gammachuu fa'aa ammallee hidhaa jiraachuu abukaattoon isaanii himan. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi namoonni biroo galmee isaanii jala jiran ammallee manuma hidhaa keessa jiraachuu abukaattoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa himaniiru. Agayya 9/2022 dhimmi isaanii mana murtiitti dhiyaatee kan ture hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa hiikamaniiru oduun jedhu miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa turus abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa BBCf bilbilaan yaada kennaniin dhimma Koloneel Gammachuu fa'aa irratti manni murtii federaalaa dhaddacha ooleen eenyu akka isaanii hin beekamu jechuudhaan galmee isaanii cufeera jedhani. Hidhamtoonni kunneen hiikamaniiru jechuun oduun miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa jiru kijiba kan jedhan obbo Tuuliin mana hidhaa dhaqanii Koloneel Gammachuu arguu dubbataniiru. Manni murtii hidhamaan otoo hin hiikamin galmee cufuun dogoggora akka ta'ee fi qaamolee seeraan ala hidhan irratti tarkaanfii fudhatame Koloneel Gammachuun fa'aa beenyaadhaan akka gadhiifamuu qaban abukaattoon kun dhaamaniiru. Oolmaa manni murtii kanarratti abbaan alangaa manni murtii erga akka gallakkifamu murteessee hidhaa turuu isaanii irratti qorannoo akka godhu murteessuu himanii kunis adeemsa sirrii miti jedhaniiru. Warri hidhaa jiran seeraan ala hidhamne nuufaa qulqullaa'u osoo jedhanii manni murtii dhimmicha qulqulleessuun osoo irra jiru abbaa alangaa isa ofii hidheen ani hin beeku jedhuun qoradhu jechuun adeemsarraa kan godhedha jedhameera. Abukaattoon hidhamtoota kanaa guyyoota dhufan hidhamtoota hooggansaa adda bilisummaa Oromoo biroo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waliin haala wal fakkaataa keessa jiran waliin ta'uun waan gochuu danda'an irratti akka mari'atanis dubbataniiru. Manni murtii galmee kana yoggaa cufu eegdota jaarmiyaa qorannoo yakka federaalaan dhiyaachaa osoo jiranii qaamni hidhe hin beekamu mootummaatu hidhe jechuus hin dandeenyu jechuun isaa waan namaa hin liqinfamne akka ta'e obbo Tuuliin himaniiru. Poolisiin federaalaa poolisii Oromiyaatu hadaraan nu bira kaa'ee jecha quba walitti qabutu jira. Namni akka qodaatti hadaraan kaa'amuunis seera keessa hin jiru jedhaniiru. Galmeen erga cufamee hireen hidhamtootaa maal ta'a jennaan nuti hin beeknu jedhan jechuun haalichi rakkisaa ta'us himaniiru. Obbo Tuuliin ogummaa seeraa kana keessatti muuxannoo waggaa 20 olii kan qaban osoo himatamaan hidhaa hin bahin galmeen yeroo cufamu takka argeen beeku jedhaniiru. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo ABO akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Abdii Raggaasaa fi kaanis erga mana murtiitiin bilisa jedhamanii ji'oonni lakkaa'amus hanga ammaa sababoota ifa hin taaneen osoo hin gadhiifamiin jiraachuu gabaasaa turreerra. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota diinaa irratti fudhachaa jiru cimsee itti fufaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kutaalee Oromiyaa keessa socho'u tarkaanfii humnoota mootummaa biltiginnaa irratti fudhachaa jiru cimsee itti fufuusaa gabaafamaa jira. Haaluma kanaan Salaalee Hidhabuu Abooteetti tarkaanfii fudhateen ajajoota diinaa 4 dabalatee 40 ajjeesee hedduu madeessuun meeshaa EKM 32 fi rasaasasaa 1000 BKM 1 fi rasaasasaa 600 bilbila qunnamtii 4 waliin booji'eera. Salaalee aanaa warra jaarsoo magaalaa Qacameetti 15 ajjeesuun Salaalee aanaa Dagam keessatti hedduu ajjeesuun qawwee 40 akkasumas Salaalee aanaa Yaayyaa Guullallee keessatti immoo waraana hedduu aleeluun qawwee fi meeshaalee waraanaa biroo akka hiikee WBO'n Salaalee keessa socho'u beeksiseera. Guraan Alashan 2022 Shawaa Lixaa aanaa Coobii ganda Marsaa Lakkuu fi Goraa Lalisaatti tarkaanfii fudhateen tokko ajjeesee 5 madoon adabee jira. Gaafa Guraan Ala Furii 2022 WBO'n zoonii giddugalaa aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisitti kaampii waraanaa mootummaa yoo barbadeessu aanaa Bunnaa Gindabarat ganda Ererii Keebboo bakka Comee jedhamutti immoo waraana mootummaa hedduu galaafachuu ifoomseera. Guyyaa wal fakkaataa Guraan Dhola 4 2022 WBO'n zoonii lixaa Wallagga lixaa Toongootti kaambii waraanaa biltiginnaa Miimii Hokoboo keessatti 6 ajjeesee hedduu madeessuun EKM 6 hidhannoo guutuu waliin akkasumas qorichootaa fi meeshaalee adda addaa booji'ee jira. WBO'n Guraan Ala 8 fi 9 qofa zoonii kibbaa giddugaleessaa fi lixaatti waliigalaan waraana PP 200 ol ajjeesuun 300 ol madoon adabee jira. Gama meeshaatiin BKM 1 rasaasa 600 waliin EKM 88 hidhannoo guutuu fi rasaasa EKM 7483 qorichoota adda addaa fi duugaminteelee diinaa hedduu waliin booji'eera.
Gootichi waraana bilisummaa Oromoo ittuma fufuun waboon zoonii kibbaa konyaa gujii lixaa Cibraan madda albuudaa buttaan baddaa magaadaa fi malkaa soddaa waliin ta'uun gaafa guraandhala 8/2022 aanaa bulee oraa ganda gaalee magaadaa iddoo addaa bantii geesheetti leellistootaa fi tiksitoota biyya Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhateen lukkeelee diinaa ajajaa dhibbaa kan ta'e Akiliiluu Tsaggaayee Nigaatee dabalatee 30 du'an yommuu gaggeessu 27 immoo madoo damdammii hin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin bireenii guddaa abbaa naduuraa tokkoo fi ikeemmii 11 rasaasa bireenii 1500 fi boombii ofirraa hiikuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira jechuun waboon gujii lixaarraa gabaaseera. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa konyaan gujiibaa keessa socho'u gaafa bultii 4/2022 Cibraan laga dambii aanaa sabbaa boruu walakkaa ganda loltuu fi odee kalaalaatti iddoo addaa tarcaa jedhamutti tarkaanfii waraana biibii irratti fudhateen loltuu biibii 7 battalatti ajjeesuun 8 immoo madoo damdammii hin qabneen adabee jira. Haaluma kanaan gaafa 5/2022 Cibraan odaa adoolaa aanaa wadaraa ganda sokoraa hartee keessatti tarkaanfii fudhateen jaabattalatti ajjeesuun jaammoo madeesseera. Ammasitti fufuun Cibraan odaa adoolaa aanaa adoolaa areeddee ganda zambaabaa iddoo addaa neetwoorkii oroonee jedhamutti tarkaanfii fudhateen loltuu piiphii 9 ajjeesee 12 madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa konyaan gujiibaa keessa socho'u Cibraan odaa adoolaa gaafa guyyaa 7/2022 aanaa wadaraa ganda daannisaa iddoo addaa harruu jedhamutti lola waraana biibii irratti gaggeessee loltuu biibii 5 battalatti ajjeesuun jaammoo madoon adabeera. Haaluma kanaan gaafa 8/2022 Cibraan laga dambii aanaa sabbaa boruu ganda siree buqqii iddoo alxaa qilxaa bayii jedhamutti waraana biibii kan paatiroolii 4 deemaa turte irratti tarkaanfii fudhateen loltuu biibii jaabattalatti ajjeesee 8 madeessuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Guraandhala 9/2022 abdiif gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa Cibraan Sodomboora lola guyyaa 9f tiksitoota biyya Itoophiyaa kanneen godinoota garaagaraa irraa walitti funaanamuun Cibraa Sodombooroo balleessina jettee duula bobbaatee waliin lola walirraan cinni taasisuun waraana biltiginnaa 28 ajjeesuun madoo 30 waliin adabeera. Haaluma kanaan guraandhala 8/2022 halkan keessaa sa'aatii 2 walakkaa irraa kaasee hanga sa'aatii 3tti godina Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranaa iddoo addaa Kellaa Dooloo jedhamutti haftee waraana biltiginnaa kan kellaa eegdu 4 ajjeesee 7 madeessuu waboon zoonii kibbaa gabaaseera. Gaafra Afrikaatti namoonni kitila 10 ol beelaaf saaxilamu Yuunaayitid Neeshin gabaase. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaa World Food Program akka jedhutti gaanfa Afrikaa keessatti gogiinsa walitti fufiinsaan uumameen namoonni kitila 13 ta'an beela hamaaf saaxilamaniiru. Qonnaan milkaa'uu dhabuu fi hanqinni nyaataa uumame maatileen qe'ee isaanii irraa akka buqqaan dirqisiisuusaa kan ibse World Food Program rakkoon namoomaa guddaa akka hin uumamneef gargaarsa tattamaa akka barbaachisu ibseera. Sagantaan nyaata addunyaa WFP gabaasa baasee waggoota 3 waqtiin roobaa walitti aansuu waan hin roobneef gogiinsi itti fufeera jedhe. Biqiltoonni badaniiru, beelladoonni du'aniiru. Akkasumas Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti namoonni kitila 13 ol ta'an beela'aa jiraachuu ibseera. Gatiin nyaataa garmalee dabalaa jira. Wanti qotamu waan hin jirreef immoo hojii qonnaa hir'isaa jira. Kun immoo maatilee nyaata ofii dhiyeessuuf hojjetan irratti dhiibbaa uumeera jedheera. Gargaarsi tattamaa yoo hin jiraanne rakkoo namoomaa uumuu hambisuun akka hin danda'amne sagantaan nyaata addunyaa gabaaseera. Sagantaan nyaata addunyaa beela kana furuuf gargaarsa doolaara kitila 327 gaafateera. Maallaqa kanaa yeroof nyaataa fi maallaqa gargaarsaa kennuuf karoora yeroo dheeraan ammoo hawaasa qonnaan bultootaa bakka roobni hin jirree fi gogiinsi jiru deebisanii ijaaruuf akka jedhu simeera. Biyyoota Afrikaa Bahaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa dabalatee Itoophiyaa keessatti gogiinsa uumameen beelladoonni hedduun dhumaniiru. Itoophiyaa keessatti naannoleen Sumaalee fi Oromiyaa kanneen gogiinsa kanaan miidhaman keessatti akka argaman WFP'n gabaaseera. Naannoo Oromiyaa godinaalee Booranaa fi Baalee Bahaa keessatti qofaa loon 300 ol sababa hongee kanaatiin dhumaniiru. Mootummaan lubbuu namaarra miidhaan akka hin geenye xiyyeeffannoo kennee deeggarsa dhiyeessaa akka jiru mullee godina Booranaa hospitaala Meeggaatti daa'imman hanqina nyaataan miidhamanii yaala argachaa jiraachuu fi lubbuun daa'ima tokko darbuu kana dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo ammaaf qopheessanne sangammaa ture. Qophiilee walabummaa neetwoorka waliin turtii gaarii jenna.